jechuun qaama saalaadhaa ciniinsisaa jedhan jechuun ciniini jedhani jechuun qaama saalaa oguu jedhamu haniin kun kinaayaadha malee saraahatanii miti yookaan ciniini jedhani jechuudha. Tamam. Oggaa ciniinan afaan kaatanii ciniinan moo akkami ciniinan? Isaan afaan kaachuu dandeessa yeroo takka obsime afaan kaadhu yeroo takka obsime. Ciniinan eessa afaan kaayata moo dura kaayatanii ciniinan? Taatoo jira ati maaliif naafuun obsine du? Yeroo takka obsi akka gowwaadhaan ta'iniiti. Tayi waggu si gaafa duwwaa deebisuu hin dandeessu waan tokko deebisuu hin dandeessu waca malee. Bara isaan afaan kaayatanii ciniinan moo gurraan ciniinan gaafii bara. Afaanin ciniinati rakkoon qabduti yeroo takka naaf obsi yeroo takka obsi. Hoggaa ciniinaa jechuun kun isaan ciniinama waa. Yoo ati jaahiliyyaa taate ani afaanumaan ciniin siin jedhate Allah afaanin ciniin ta'a yeroo takka obsi. Okay. So Nabi Muhammadiitu afaan kaadhu ciniini ja'an namaan jee. Yoo ati jaahiliyyaa taate anu siin jedhati anu ciniin siin jedhati. Arraba kun qabu an arraba keessan isin obsi. Lakki ani hadiisatti ni dalagaa ati amma jaahiliyyaa yoo wanna jette an deebi ciniin siin jedha yeroo takka mee yeroo takka naaf obsi. Arraba kaniin arraba dhiifama isinii godhe. Yaa gurbaa yeroo takka maafin obsine saati. Naaf ibsi yetta tayyib guus ibsu amma waan jettu obsi yetta. Aywa. Fa'idduuhu jechuun isa ciniinsisaa jechuun ciniini jedhaani bihanin jechuun qaama saala irraachi qabuudhaan kinaayaadha kun. Sigalaa miti isa wala tukannu ja irraachi hin qabina tayyib isa kana amma sitti qabni. Hadiisa kana odeesse akkuma duratti isin dubbanneessan Ubay ibn Ka'biiti. Hadiisa kana kan odeesse Ubay ibn Ka'bi sahaaba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Sahaaba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Hamzaan ammoo yeroo takka obsimee Hamzaati. Awwal na jalaan batachin amma nabiitu ubay deemititi nama gartee waan jaahiliyyaa haasa'u yoo garte qaama saalaa abbaa keetii afaan kaayadhu ciniini je'iin je'ee itti hime. Akkas jedha. Application ati bante san siibane bar kitaabaa miti kun. Bihina jechuun dogoggoraa. Lakki bihina jedhamuuti dogongora. Asirra maal ja'a? Aku jirta ila gara gubbaadha dubbisuu dandeessa. Fa'idduuhu jedhee dubbatu. Bihanin jedhama oguu dubbifamu hanii jedhama. Bihina ja'amo bihani ja'a. Bihanin jedhama yaa gurbaa. Hanin jedhama hani jechuun. Haan kisra mootummaa dhaboo. Isa kana laalin ati kisraa fi dhummaa kana laalin si. Isa kana dogongora siin jechuu jira bara. Ati Arabiffan beektu yoo ta'e Arabiffadee miti bara gurbaa keenya. Arabiffadee bara hani jedhama si galtee hani jedhama malee qaama saalaa irra wagguu kinaayaa godhamu inni jedhamu. Hani jedhama. Si galaa miti isa san si baasuu danda'a yeroo takka obsi. Akka Arabiffan beektuuti. Tayyib fa'iduu fi hani jechuun qaama saalaadhaa ciniinsisaa jedhan jechuun ciniini jedhani jechuun qaama saalaa oguu jedhamu. Haniin kun kinaayaadha malee saraahatanii miti. Yookaan ciniini jedhani jechuudha. Tamam. Oggaa ciniinan afaan kaatanii ciniinan moo akkami ciniinan? Isaan afaan kaachuu dandeessa yeroo takka obsime afaan kaadhu yeroo takka obsime. Oggaa ciniinan eessa afaan kaayata moo dura kaayatanii ciniinan? Taatoo jira ati maaliif naafuun obsine du? Yeroo takka obsi akka gowwaadhaan ta'iniiti. Tayi waggu si gaafa duwwaa deebisuu hin dandeessu waan tokko deebisuu hin dandeessu waca malee. Bara isaan afaan kaayatanii oggaa ciniinan moo gurraan ciniinan gaafii bara. Afaanin ciniinati rakkoon qabduti yeroo takka naaf obsi yeroo takka obsi. Oggaa ciniinaa jechuun kun isaan ciniinama waa. Yoo ati jaahiliyyaa taate ani afaanumaan ciniin siin jedhate Allah afaanin ciniin ta'a yeroo takka obsi. Okay. So Nabi Muhammadiitu afaan kaadhu ciniini ja'an namaan jee. Yoo ati jaahiliyyaa taate anu siin jedhati anu ciniin siin jedhati. Arraba kun qabu an arraba keessan isin obsi. Lakki ani hadiisatti ni dalagaa ati amma jaahiliyyaa yoo wanna jette an deebi ciniin siin jedha yeroo takka mee yeroo takka naaf obsi. Arraba kaniin arraba dhiifama isinii godhe. Yaa gurbaa yeroo takka maafin obsine saati. Naaf ibsi yetta tayyib guus ibsu amma waan jettu obsi yetta. Aywa. Fa'idduuhu jechuun isa ciniinsisaa jechuun ciniini jedhaani bihanin jechuun qaama saala irraachi qabuudhaan kinaayaadha kun. Sigalaa miti isa wala tukannu ja irraachi hin qabina tayyib isa kana amma sitti qabni. Hadiisa kana odeesse akkuma duratti isin dubbanneessan Ubay ibn Ka'biiti. Hadiisa kana kan odeesse Ubay ibn Ka'bi sahaaba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Sahaaba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Hamzaan ammoo yeroo takka obsimee Hamzaati. Awwal na jalaan batachin amma nabiitu ubay deemititi nama gartee waan jaahiliyyaa haasa'u yoo garte qaama saalaa abbaa keetii afaan kaayadhu ciniini je'iin je'ee itti hime. Akkas jedha. Amma Nabi Muhammad akhlaaqa gaarii qabu qaama saalaa ciniina jee saabaa isaatiin. Kun akhlaaqan cabsu kun beeki akhlaaqan cabsu. Aboo qaama saalaa abbaa keetii ciniini jechuun akhlaaqan cabsu kamit jetta? Nama qaama saalaa callisii ciniin hin jenne bar nama rakkoodha nama rakkoo uumuudhaan jedhama. Bar namuma rakkoo da'waa itti godhaadhamoo afaan qaama saalaa ciniinaa jaa namantiin.
Inni kun isa kana mee bakka tana si dubbisaate erga sani akka namaaf galuuf Abo inni ibsa. hasawa sheekhaan irraa dhiisi. Yaa gurbaame Saalaa ati ciniini ja'an ja'amoo. Rabbiin nama gartee balleesse karaa gaarii yaamaa ja'amoo qaama saalaa ciniinaa ja'an ja'a. tamam yeroo takka na gaafatte misii deebisaa mi ati akka si deebisuu na gaafatte moo callisaa ta'uudhaaf. Laal eegi. Nabi Muhammad duraan durse akhlaaqa badaa akkanaa kana ni qaba. Ati waggoon si gaafadhu gaafii tokko sun deebisee waca qofa ta'uu jirta. Wanni wagguu na gaafattu ati si deebisuu moo Wanni ati himu jirtu kuni Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam. Isuma Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam sahaba Nabi Muhammad irraa dubbii fuuna nuti akka kan keedha sammuudhaan jalbina kana deemnaa miti. Amma sahabaan Nabi Muhammad haasa'u bocola tamam isa kana si deebisaati yeroo takka naaf haasa'u bocola kana haasa'u itti sahabaan Nabi Muhammad. yaa abbo bocolan jedhin bocolli siidha yeroo takka naaf obsi bocolli siidha si naaf obsi. Arraba dhiisi. Situ arrabsuu jira Hamza. Arraba dhiisi. Situ arrabsuu jira Hamza bar. Ani ati Obsi yeroo takka. Nabi Muhammad akkami qaama saalaa afaan kaayadhaa Okay, obsi siin jedhe si deebisuu jira kun si deebisa daqiiqa takka obsi. Aqliin nabiyyiin rabbi yaa gurba aqli tanteedha chikaayit yeroo takka obsi yalla tamam hayyetu akki jedhu التصريح باسم الأعداء التي هي عورات maal dubbisu jirta hadiisa moo haasawa sheekaati. yaa gurba hiika nu bira jiru si dubbisu jirra obsi meeru hiika kana eenyu hiike waan nuti itti amannu obsi yeroo takka akka barbaade eenyu taa'ee kun faqaati obsi. itti amantu eenyu namni hiike san eenyu. Hamza waggoon si gaafadhu waan tokko deebisuu hin dandeessu. Haasawni amma ati dubbatu. Gaafii takka deebisuu dadhabdeetiin olii gad cufattee olii gad deemu turte. Amma immoo waggoon sitti deebisan. Tayyib obsi yeroo takka mee siin jechuu jira bar. Obsi yeroo takka. Haasawni amma ati eegalte kun reefu hadiisa nabii jettee qara'u jetta. Ammaa kun keenyu. Okay obsi waan Nabi Muhammad alayhi wasallam akkas jedhaniif atammoo wanni guunaan jette Nabi Muhammad ma akkas jedhan siin jedhe. Siif ibsee jedhe. Ammallee isuma si deebe siin jechuu jira. Tayyib naaf obsi yeroo takka. Naaf obsi yeroo takka waan jedhu sun dhagayin erga sani ammoo akkanumatti lafaa wannan jedhin jechuudha. التصريح باسم الأعضاء التي هي العورات مكا قام سالارا دبتشون وذكرها عند الحاجة إلى ذلك ليس من الفحش يرو هاجان التجرتو يرو تكا مكا قام سالارا دبتشون ركو دامتي وليس قائله خارجا عن حد العدالة والمروءة نبني وان قام سالارا دبتلين كن عدالة رنا منباس حقا دبتشو رنا منباس أما سمو مروءة رنا منباسو جدا طيب إذا كان مو إني كن كان جنيتي أكز دبنا جيجو تمام eenyu warra gan qabne naase eenyu namni kas beektoota islaamaa eenyu haa hin qabu maqaa beektoota islaamaa hundumaatu akkas jedhan eenyu beektuu islaamaa beektoota islaamaatu akkas jedhan siin jechuu jira maqaa dhahikaa eenyu hin beeku jiikaa fakkeenyaaf amma aywa sii fi damaali kun fakkeenyaaf amma Ali Alqaarii fudhachuu dandeessa beektuu islaamaa jetteen kutini eenyu فكين فيض القدير بيكتا أبو فيض القدير متي ما أسباسي نجرسي سي فيض القدير سنجنة كتاب يود دارين بيكو كونه فيض القدير سنجة تجرا فيض القدير أمتي ما تنسى ما هاسوي تخنا يجي خنو هوتلا إذا كان بيكتو الإسلام هذه سنجة تجرا بل نجى سمواتي إلا كنا أسوأ رجوج تامتي صح أنيو وبدر كتاب إنا لله أسوأ رجوج تاسع علوي من عبد القادر الثقاف جدام أنيوني إنما warreessaati warra harargeeti ganda keessan laakuno la gandummaa eegale la lati ani waan bakka ati abeektuuf siin jedha harkasiidhaa miti akka siin jechuu jiru anto yibbaati wagguu eenyu dubbate jettuu nama san sii fida akka siin jedhe waan akka ati beektuuf achi si kaleesse malee wannaaf himite ani waan gandummaatiif himito si kalaa miti isaa tayyib amma Hamza wata kana diifneeti yeroo takka wata kana diifneeti awwalati nama guddaa baza dhiise obboleesso eenyu namichi nageessumoo ati Alawii ibn Abdul Qaadir as-Saqqaaf jedhama eenyu namtichi eenyu isa kana barbaadda isa kana beekuu barbaadda moo hadiisicha barbaadda abu amaarree nati jettu kun eenyu sahaabaadha warra eeysaati aalima zamana kamii sahabaan fudhadhu jettee turte mi Hamzaati yaaboo eenyu haasawa bara kanumatti namni katabeef baza لا كان أين يتواصل من نما اللي أقوس كانوا أين يصدق على ده كان وانا دائما كان داري ساتي وانا دائما ما كان دا كان نيس
تمام علماء طيب اسلام تمام كتابة انا كم سيدي كيسجل كتابة كم كيسجل هيتو لي كوني بكاتي درتي بنتسني بر الدرر بر ايه ناهي خا ايه السنيه الدرتي بنتسني بر كان ما تدرتي بنتسني برسي برنم مالف بنت درتي جلقباتي وقو بنت سما بنت جلقب سخي جمال تيسا انا اين مالف بنت جلقب ان بيك تو وقو بنت اما لك اتي وقو بنت سما مالف بنت بكاتنات اما نمتي حاسا وسا حاسا يتخنم بيتو دي ati jalqaba ma bante sin jedhe namticha bakka kana situ bane dura saniya situ baneetiin rafa jedhame اول خي يكون توتمتي جرتان في فيجين امبيخو جي situ kun tuutame wallahi bazawe tokko gaafi tokko deebisuu hin dandeenye addura saniya ka jettu kana situ fayyadame dhaga'u jirtaa miti isaa haasawa naman beeyne jalqaba situ fide isa kana jalqaba situ fide irraa fayyadame situ fide irraa fayyadame ulama islaamaa ka ganda kamii eeysa خامنئ ganda baruu barbaada taanaan si dubbadha rakkoo miti laakiin ammoo hunda siin deebi sababni isaa dhabeeyte situ fayyadame isa kana situ fide maaliif fide jalqaba isa kana maa fidde bara awwal amma haasawa qara'u jirtu kana irraa deebite bazabazaar maaliif fidde siin jedhe maaliif fidde isa kana jalqaba situ fide isa kana ani baafadhu siin je ati baafate moona baafate lakki baafte mon baafne jalqaba baafte mo baafne ufii kan keeti fidde mon finne numaa un finne kanaan haasawa situ fide wallahi situ fide situ fide Hamza eenyu shaytichi warra eeysa situ fide isuma kana website makana situ fayyadamaa ture Hamza shaytichi situ fayyadame siin jechuu jira situ fayyadame mataa kan keetu fayyadame bar askee isaan baatu shaytichi warra eeysaati askee situ fayyadame bar isuma kana hin beektu bara waan tokko hin beektu eeysaati haasawa kanuma fuuteen haasa'e warra eeysaatu haa ta'u dhiisa san amma isa kana dura saniya ka jettu fayyadamtee turte ufii kan keetii asirraa baafte ati dadhabdee sodaattee jennaan cufattee jennaan si baafne malee nuti gargaaruudhaaf jecha takkaffaa nabi Muhammad arrabsite lammaffaa sahaabaa arrabsite situ arrabsuu jira si barka Muhammadin alayhi wasallam waliin beekne siidha isa kana mee ati hadiisa kana asirraa kan baase si yalla waa sadi bazabazaa haasa'u jirta hadiis isa kana fidde mon finne ati hadiisa kana fidde mon finne Hamza bakkuma kana fidde mon finne ati shayticha baaba gatta bakkuma kana fidde mon finne siin jedhee bar eenyu jennaa sheekha kanaa jette warra isaa bakkuma kana fidde mon finne Hamza bakkuma kana fidde mon finne ati awal kenya yoon beeyne beeko jechuun bakkuma kana fidde mon finne barruma kana fidde mon finne bakka kanaati awal hinduutu jee kaasa laakiin fidde mon finne bakka kana fidde mon finne si gaafachuu jira bar baxaarraqa jii rakkoon qabu sheekha situ baxaarraqa maadha yaa gurbaa arraba dhiisi yeroo takka arraba dhiisi yeroo takka fidde mon finne bakka kana fidde mon finne jalqaba fidde mon finne bakka kana sheyni warra eeysaati ennaan harargee jette tuni tuffii harargee qabduu miti لك أنا رجعت فين قبل والله واسا سر تجارة دو يلا أدي سكان أني أكتبك تو واتش سيدة سورة بجد سيتو تبى شو جرابر تبى بجد سينجرا أيام سكان إيش وان نادري ساتي وان قدوم نادري سميرو تكا وان قدوم نادري يا غربا يا غربا أنا أكيد سينجرا إذا كان في الدمون فين نأتي بكا كان في الدمون فين وفيك كذي shaytichi warra harargeetu isaa fidde askanne yaa gurbaa isa san qaldiidhaaf jechuu jirraati isa kana ati amma isa kana dubbadhu harargee waan qaldiitti godhaniire ati gara gandaan ofiin ani harargee ijoollee harargeetti wal beekna sandiise yalla isa kana harargee waan qaldiitti namni waa sirraa baratuuf teessa moo ati waan namni nurraa baratuuf teessa moo wacaaf teessa osoo amantii keessa jirru ganda ati gara harargeedhaa jechuun fiigachi wannan jedhee harargeedhaa wal hin qabsiisiniiti waan gootu sanni hin beeka akka gootu isa kana fidde mon finne ati hadiisuma kana fidde mon finne bakka kanarra sanurkin eenyu harargee yaa gor Hamza fidde mon finne isa kana hadiisuma kana bakkuma kana fidde mon finne haya meerraa sii gabbuu harargee dhiise shaytichi warra isaati fidde mon finne ati bakkuma kana bakka barbaade haa ta'u fidde mon finne isa kana fayyadamte fayyadame laal jara keenya dubbii isuma kana fayyadamte mon fayyadamne kanuma ati fayyadamte si fayyadame ulamaan islaamaa eenyu jennaan maqaa wallaale shaytichi warra isaati jennaan harargee je mee harargeetti dhiifneewu shaytichi warra isaati inni eessa ta'e wallahi dhaloota tokko tokkoon si himan sirritti beeka sanniisa ati rakkoon qabaate tayyib anni hima an yeroo biraa si hima ammaa miti booda si hima amma isa kanaati isa kana dafi yalla fayyadamte mon fayyadamne ati osoo beektu fayyadamtu osoo beekin fayyadamte amma fidi waan itti him amantu fayyadamte moo osoo beekin itti fayyadamte Hamza
fidi shayni warreeysati Hamza wallahi sindisu tanarratti wallahi sindisu Fiidiin siin jee sheetichi warra haran inuma fudhatta tana liqimsitu malee asii sin baasu sii galtee akkasiin jedhe as bakka kana addura rusaniyyaa kana fiddee fayyadamti moo hin fayyadamne siin jedhe Iddoo waraabde yeroo sanii yoo kan suuraa kaaftanii jirtanii warri jara kana jirtan. ورابنا استاذ ورابنا طيب تمام كجلت باسن عبدي باس عبدي ناقدي مبارك أكتر تجيب دمسك أبا والله همزة sheetichi warreeysati warra haran بابي أتوتي أكبر كنا فيدمتي شو كنا ويب سايتي كنا كفيدمتي فودا شو كاب دوا ويب سايتي كنا رجول إيه كفيدمتي إيه كفيدمتي فودا شو كاب ده كمان dadhabdee ol baaftee abdii لكن إسامتي إني فاي إني دوبا توبا لكن أكتر تجيب دي بكا كنا أكتر فيدا ما تورت ستي كرسي سوداب إن فودا تسينجري بس يا دي سيتا جنان بكا كنا ركب في دي zaa'ati haasoo itti san siif hin qaraane والله سندي ابدا بكا كان فدت فدتو يو كجيب ده امو كجيب يجري جتري فما غافتي سيبات شي كلامتي صح بكا كان كان في دي سيدا ايغا سني اتي ددبده جنان بكاتي بابا دنا باسي جنان سيبا سنغرا ستلافي تمام ايغو في تجيب ستي جيب ساجو طيب تمام بكا كان ما بافتي ايغم فدت تاتات ويب سايت كان ايغم فدت ما بافتي يا مي اول كينيا وان كان جبتو تي شيخ خيام بوليس ما فدت سينجري ما لي بافتي بكا كان ما لي بافتي ما بيجي ويب سايت كان شيخ خيامي شيخي يا كم شيخ خيام ملو شيخي اكزي جدي اذا كان ما fayyadamte siin jedhe baran website kana fudhatu taanaan maa fayyadamte jalqaba nadage mubarak jirta mubarak maal godha mubarak ni yaamatiin mubarak ati waan tokko hin dubbatin nam tokko jidduu keenya seenina yoo dandeessan abdii qofana seensaati abdii irratti akka inni website kana fayyadame garsiisee erga sani ammoo website kana fudhachuu qaba mubarak ganuma waan isa barbaada website kana fudhatte beeka eega jalqaba fayyadame bocola san si fidate haasawa bocola hoggaati fidde eenyu jennaan طيب akkati baante akkati website kana fayyadamte sitti garsiisaa siin jedhe bar abdii galchaani website kana akka fayyadamte sitti garsiisaa siin jedhe bar abooda geessa maa fiidaa biti maa fiidaa boleesso akkanatti wacummaa ni fudhatta siin jedhe Hamza wallahi ni fudhatta sababni isaadha website ka fayyadamte itti amantee jennaan fayyadamte erga itti fayyadamte fudhachuu qabda dirqama kan kee haasawa bocola ati fidde numan haasofne wada طيب حمزة أبدي نباس يروتك أبدي باس وانا سنبكني فيدمي سنباس حديثا سيجر سيسي ها سوا بوچولا دلا